Hai nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleeti. Egaa akkuma beekamaa ta'e barumsa keenya seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa bal'inaan walii wajjin ilaalluun har'as walitti deebinee jirra. Egaa mata dureen barumsa keenya waliigalaa English Grammar Explained afaan Oromoo isa jedhu jalatti hangammaatti mata duree garaagaraa irratti walii wajjin ilaalaa jirra. Barumsi kun kaayyoon isaa egaa hanga danda'ametti barumsa kana namoonni karaa salphaa akka hubachuu dandeenyuuf jecha qabiyyeen isaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'e ani immoo afaan Oromootiin ibsatti kennee akka hubachuun isaa salphatuuf jecha barumsa kennamaa jirudha jechuudha. Yeroo darbe egaa barumsa keenya darbe keessatti walumaa gala waa'ee conditional sentences isa jedhamu akaakuuwwan arfan isaanii ilaallee turre. Tarii namoonni barumsa kana yeroo jalqabaatiif amma argitan yookiin immoo barumsa kanas akka yeroo yerootti isin ga'u yoo barbaaddanii fi YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaan isaa Dirree Afaanii Tube isa jedhu akkuma gaa iskiriinii kana karaa harka bitaa gajjallaa isaatti argitan irraa dhattanii yoo banattanii fi akkasumas immoo subscribe gootan barumsi kun yeroo yerootti isin qaqqabaa jechuudha. Egaa barumsa keenya guyyaa har'aatti yoo deebine immoo waa'ee sentences walii wajjin ilaallaa, waa'ee himootaa walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa barumsi nuti hanga ammaatti walii wajjin ilaalaa jirru hanga danda'ametti sadarkaa gajjallaatii kaasee jalqabama manuma barumsaa yeroo seennu mataasaa sadarkaa gajjallaatii kaasee egaa bifa isaa jijjiirratee guddachaa adeemarraa kan baate qabxiiwwan bu'uuraati kan nuti walii wajjin ilaalaa jirru jechuudha. Kanaaf isaan kunis baay'ee murteessoodha. Waa'ee sentensii barreessuu barraan egaa gara fuula duraatti yeroo barumsa keenyaa sadarkaa garaagaraa keessatti barannu keessumaa yeroo sadarkaa post graduate degree yookaan degree lammaffaa barannu ofii keenyaa waa barreessina waan ta'eef achittis caalaa nu gargaara. Har'as immoo taanaan manuma barumsaa keessatti sadarkaa gajjallaa keessattis immoo nu gargaara waan ta'eef qabxii nuti gatiitti ilaannee ilaaluun nurra jirudha jechuudha. Egaa gara barumsa keenya guyyaa har'aa ilaalutti yeroo ceenu waa'ee sentensii akaakuun lamatu jira. Yeroo hundumaa jabeessinee addaan baasnee beekuun kan nurra jiru kinds of sentences yeroo jedhamu wanta lamatu dafee gara sammuu keenyaa dhufa. Sababiin isaa sentensoon yookaan himoonni bakka lamatti qoodamu waan ta'eef. Har'a garuu isa tokko keessaa ilaalla. Akaakuu isa tokko keessaa ilaalla. Lamaan isaa garuu isinitti hima. Akaakuuwwan sentensii keessaa inni jalqabaa akkuma ammaa mata duree kanarraa arguun danda'amu kinds of sentences based on their functions. Hojii isaan yookaan ergaa isaan dabarsan qabiyyee ergaa isaan irratti hundaa'uudhaan sentensiin barreeffame tokko yookaan haa dubbannus yookaan barreessinus ergaan of keessatti qabatee jiru maaloodha isa jedhuudhaan qabiyyee ergaa isaatiin bakka afuritti qoodamu. Inni jalqabaa based on their functions jechuun qabiyyee ergaa isaaniitii jechuudha. Ergaa maalii dabarsaa jira? Waa'ee maalii dubbachaa jira? Sentensiin sun isa jedhuun bakka afuritti qoodama. Fakkeenyaaf isaanis declarative yookaan warra statementii waan nutti himan inni ilaallatti fufnee exclamatory warra jedhaman imperative fi interrogative warra jedhaman kana arfani kinds of sentences jennee warra gara jalqabaa akaakuuwwan sentensootaa keessaa warri kun warra akka qabiyyee ergaa isaaniitti yaada maalii dubbachaa jiru waa'ee maaliitu barreeffame jennee ittiin ilaallu keessaa inni kun isa tokko. Fakkeenyaaf kinds of sentensiin gara biraanis jira. Isaan immoo warra kinds of sentences based on their structure. Isaan kun immoo qabiyyee ergaa isaatiin otoo hin ta'in akkaataa barreeffama isaaniitiin yeroo barreessinu maal faa of keessatti qabatanii jiru. Subjectii meeqatu jira? Dheerinni isaa maal fakkaata? Gabaabinni isaa maal fakkaata? Maal faatu walitti dabalamee barreeffame jennee structure isaatiin kun immoo akkaataa wantoota of keessatti qabate. Dheerinaaf gabaabina isaa ta'uu danda'a. Baay'ina subjectii achi keessa jiru, baay'ina naawnoota waan garaagaraa achi keessa jiranii of keessatti hammachuu isaaniiti immoo maal fakkaataa isa jedhuudha. Isa kana har'a hin tuqnu waan ta'eef bal'inaan ilaaluu dhiisuu dandeenya. Garuu
adda baasnee beekuun nurra jiru akaakuuwwan seentensii bakka lamatti qoodamuu isaanii ilaaluun murteessaadha. Inni jalqabaa qabiyyee ergaa isaaniitiin waa'ee maaliitu achi keessa jiraadha. Inni kan biraan immoo istiraakcharii isaatiin akkaataa ijaarsa isaatiin dheerinni isaa maal fakkaata maal fa'aa of keessatti qabatee jira isa jedhuudhaan isa kana yeroo biraa ilaalla waan ta'eef har'a bal'inaan ilaaluun nurraa eegamuu dhiisuu danda'a. Har'a gaa kallattiidhumaan waa'ee seentensii isa jalqabaa ilaalla waan ta'eef mee seentensii jechuudhumtiyyuu maal jechuudha? Hima jechuun maal jechuudha? A sentence is a group of words that are arranged in order to make complete sense. Kan hin dagatinaa. Seentensii jechuun walitti qabama jechootaati. Jechoota garaagaraatu walitti dhufee seentensii ta'a. Garuu jechootumatu walitti hidhamee bakka tokkotti walitti dhufee seentensii jedhama otoo hin ta'in jechoonni seentensii sana keessa jiran akka hiikaa kennuu danda'anitti. Hiikaa guutuu waan hubatamuu danda'u akka kennuu danda'anitti tooraan naqamanii yeroo ka'aman seentensii jedhamu malee walitti qabamuudhuma jechootaatu seentensii jedhamee waamama miti. Jechoonni yookaan woordonni nuti keenyu sun tooraan akka hiikaa guutuu kennuu danda'anitti yeroo ka'amanii walitti qabamni jechootaa seentensii jedhamee waamamaa jennee keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf he is a student. Ammas keessa jecha garaagaraa jira. Jechoonni kun ajiraatan iyyuu malee garuu sabjektiin bakkuma taa'uun irra jirutu taa'ee hiidha. Verbiin bakka taa'uun irra jirutu taa'ee student inni jedhu objektiinis hin taa'ee. Kanaaf seera ijaarsa seentensii tokko guutee subject verb object SVO isa jedhu eegee ijaarame waan ta'eef walitti qabamni jechoota yeroo bifa hiikaa guutuu kennuu danda'aniin walitti qabamanii ka'aman seentensii jedhamanii beekamu yookaan waamamu jechuun akkasii jechuudha. Malee hiikaa guutuun kennan taanaan sirrii miti. He goes to school. Amma kun inni gara mana barnootaa deema. Hiikaa guutuu kennaa akkaataan naqiinsa jechoota kanaas duraa duubni isaa eegamee tooraan kaa'ameera waan ta'eef hiikaa kenna. Kanaaf walitti qabama jechootaa ta'e isa hiikaa guutuu kennuudha jedhama. The dog kicks the ball. Sareen kubbaa dhiituunsaa akka hiikaa kennutti jechi baay'een as keessa jiru waan ta'eef kaa'amanii kanaaf seentensii jechuun bifa kanaan ibsamaa jechuudha. Egaa gara akaakuu seentensii keenyaa isa guyyaa irraa warra qabiyyee ergaa isaaniitiin ilaalla jenne keessaa inni jalqabaa declarative yookaan statement sentence isa jedhuudha. Maal jechuudha kun? Ergaa maalii dabarsa yookaan waa'ee maalii dubbata? Make a statement, express an opinion, state facts, an observation or explanation. Waa namatti himu dhugaamu wayii yaaduma tokko kaa'u waa'ee wanta tokko dubbatu ajaja miti, gaaffii miti, raajeffannaa miti. Waa tokko ibsaniidhuma waa'ee wanta tokko dubbatu ergaa wayii nutti dabarsaniidhuma dhiisu. Akaakuun sentensii declarative yookaan statement sentence inni jedhu waanuma jiru dhugaadhuma tokko yaaduma tokko dubbata malee waan biraa hiikaa of keessaa hin qabu. Yeroo kana dubbatu immoo dhumni isaa yeroo hundumaa pireedii yookaan fuul istooppiitu ka'ama dhuma isaarra mallattoo biraan fudhatu jechuudha. Kanaaf declarative statementiin waa'ee maalii dubbata? Akkuma as keessatti ibsamee jiru waa'ee jarreen kanaa ibsaa jechuudha. Keessaa mee fakkeenya muraasa yoo ilaalleef fakkeenyaaf Finfinnee is the capital city of Oromia. Amma kuni ergaa maalii nutti dubbachaa jira? Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Faaktii jiru dhugaa jiru nutti dubbate waan ta'eef akaakuun ergaa yookaan sentensii kana declarativeidha jechuudha. Kanaaf full stoppiidhaan dhume. The sun rises in the east. Karaa bahaa ba'uun aduun karaa bahaa baati jedhee dhugaa jiru nutti dubbate waan ta'eef haquma jiru nutti hime. Kanaaf declarativeidha jechuudha akaakuun sentensii kana. Full stoppiidhaan xumure. I didn't like the movie as much
as my friends did. Ani hammuma hiriyoonni koo movie sana jaallatan hin jaallanne. Fedhii ofiisaatiin nutti hime kun immoo ibsa yaada ofiisaatiin nutti dubbate waan ta'eef waan biraa ajajas miti gaaffiis miti raajeffannoos miti jechuudha. Kanaaf akaakuun hima akkasii erga akkasii of keessaa qabu declarative sentence jedhamee beekama. Akaakuuwwan sentensii warra functionii isaatiin ilaallu afur keessaa tokko gaa declarative sentence dha jechuudha. Inni kan biraan imperative dha. Kun immoo ajaja kenna. Are commands, instructions or advice you give to others to tell them what to do. Akka namni waa tokko godhuuf abboomuu yookaan sentensiitiin ajaja laannuudha. Ha barreessinus haa dubbannus. Kanaaf imperativein immoo waa'ee commandii dubbata jechuudha. Waa'ee ajajaa dubbata. It's usually obvious that the subject is whomever the sentence is directed at, so the subject can be dropped and the reader can assume the missing subject is you. Yeroo hundumaa yeroo sentence kana barreessinu haa ta'u yeroo dubbannu tokkoffaa gaa abboommii qajeelfamoo kennaa jenneerra lammaffaa subjectiin isaa mul'atee kaa'amuu dhiisuu danda'a. Go yoo jenne fakkeenyaaf deemi eenyu subjectiin isaa dhokataadha garuu you isa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf subjectiin isaa yeroo baay'ee hiddenidha yookaan dhokataadha garuu immoo waa'ee maalii akka ta'e immoo beekamaadha jechuudha. Come on kottu eenyu you come on kottu sit down eenyu you. Kanaafi subjectiin isaa bifa kanaan mul'inaan kaa'amuu dhiisuu danda'a garuu beekamaadha. Imperative sentences usually end in a period, but they can also use an exclamation point if they are emphatic. Sila yeroo isa jalqabaa dubbanne xumurri isaanii full stoppiidhaan xumuraa jenne. Inni kun garuu akkaataa lamaan xumuruu danda'a. Akkaataa nuti itti dubbannetu murteessa. Abboommii yookaan ajajaa ta'uyyuu malee yeroo inni itti full stop yookaan periodiin dhumu jira. Yeroo inni itti immoo exclamationiidhaan dhumus jira jechuudha. Fakkeenyaaf go abboommiidha waan ta'eef akka nu itti dubbanne akka inni exclamation mark fudhatu itti dubbanne go subjectiin isaa akkuma jenne dhokataadha garuu you'dha. You go. Sit down. Ta bifa kabajaatiin jenne jechuudha. Kanaaf mallattoo kana fudhataa. Karaa gara biraa immoo please close the door yoo jenne immoo ajajuma ta'ee full stop itti gargaaramuun isin danda'ama jechuudha. Kanaaf imperative inni jedhu waa'ee commandii ta'uu isaa beekuun gaariidha. Inni sadaffaan interrogative dha. Kun baay'ee beekamaadha gaa asking a question waa'ee gaaffii gaafachuuti. A sentence that asks a question and always ends with a question mark. Kun sentensii akaakuu sentensii isaa ittiin gaaffiin gaafatamuudha. Yeroo hundumaa immoo dhuma isaatti mallattoo gaaffiitu kaa'amaa jechuudha. Egaa mallattoon gaaffii akaakamuyyuu malee yeroo gaaffiin gaafatamu gaaffii nuti barreeffamaan isa ta'u afaaniin isa ta'u gaafannu tokko tokko yes or no duwwaadha wanti deebi'u isarra jiru jira. Gaaffiin keenya yookaan yes ta'a yookaan no ta'a gabaabaadhumatti. Inni gara biraan garuu ibsa bal'aa kan barbaadu ta'uu danda'a yeroo gaafannu. Haa ta'u malee garuu interrogativein waa'ee maaliiti sentensii isaa gaaffii gaafatuudha jechuudha. Do you speak afaan Oromoo? Amma namni tokko yes no jechuu danda'a gabaabseedhuma. Inni gara biraan garuu WH questions isa jedhuudhaan gaafachuun hin danda'ama. Kan ibsa bal'aa barbaadu jira jechuudha akkuma jalqabatti ibsuudhaaf yaale. What's your name? Maqaan kee eenyudha? What? Why are you late? Maaliif guyyaafatte? Where are you from? Eessaa dhufte? When can you come? Yoom dhufuu dandeessa? Whose book is this? Kun kan eenyuuti? Amma gaa WH questionsdhaan baay'inaan gaafatamuu jechuudha warri kun. Garuu immoo isa kana duwwaan haadhatu hin ta'in wanti beekuun nurra jiru garuu nuti interrogativein waa'ee sentensii isa gaaffii gaafatuuti. Tokkoffaa xumura isaa irratti mallattoo gaaffiitu kaa'amaa jechuudha. Inni arfaffaaf inni dhumaa exclamatory expressing a strong emotion. Inni kun immoo sentensii waa'ee maaliiti? Akaakuu himaa waa'ee maaliiti? It is
A type of sentence that conveys strong emotions, excitement or surprise. Gabaabaadhumatti akaakuun exclamatory immoo waa'ee raajeffannooti, waa'ee ajaa'ibsiifannaa, dinqisiifannaa waa'ee waa tokko yeroo barreessinee ilaallu waa'ee maaliiti isa jedhuu fi ittiin kan beennuudha jechuudha. Ergaa waa raajeffannaa yookaan waa ajaa'ibsiifannaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf we won, himoone, ni moone gammachuu ibsuudhaaf yeroo akkasitti dubbannu keessumaa kan mallattoon ittiin ibsamu gaa barreeffamaan waan ta'eef we won mooneerra jedhamee yeroo kaamu mallattoo raajeffannaatu kaa sababiin isaa himoone kaayi miira raajeffannaa miira gammachuu ibsuutiin keenya waan ta'eef kanaaf exclamatoriin waa'ee raajeffannaa gammachuu waan akkasii of keessaa qabudha jechuudha. You did a really good job. Sirriitti hojjette. Yeroo namni tokko waa hojjete xumuru miidhagsee yeroo inni raawwatu jajuudhaaf yeroo dubbannu yeroo barreessinu gaa amma namni kana argu amma you did a really good job jennee dhuma kanaatti mallattoo maalii keessaa jennee akkaataatu dubbisa isaatirraa kaanee yoo nama tokko gaafanne mallattoo exclamatory kaa'utu irra jira sababiin isaa raajeffannaadha waan ta'eef. Wow, I really cannot believe we did that. Hojjechuu keenyatti akkasitti goona jedhee yaadeen beeku jedhe namni tokko bifattiin haala gaariidhaan waa hojjete yeroo ibsu yeroo barreessu kanaafi mallattoo ajaa'ibsiifannaati waan ta'eefi exclamatory isa kana keenyaa jechuudha mallattoo akkasii. Kanaaf inni kun immoo waa'ee maalii dubbataa? Strong emotion, miira jabaa, miira jajannaa, miira raajeffannaa sentensii qabu ittiin ibsuudhaaf kaa'ama. How does he do that? Akkamitti hojjeten? Tarii hin hojjeta jedhee iyyaanne ta'uu danda'a namni tokko waa tokko garuu yeroo inni hojjetee xumuru immoo jajuudhaa fi kun waan ajaa'ibaati jedhee yeroo waa'ee sana ibsu. Kanaaf inni kun immoo waa'ee jajannaati jechuudha. Egaa akaakuuwwan sentensii based on their function yookaan hiikaa isaan ergaa isaan dabarsan irratti hundaa'uudhaan bakka afuritti qoodamu. Isaanis isaan kana arfanii jechuudha. Egaa yeroo ittaanu immoo waa'ee paragraafii walii wajjin ilaallaa. Types of paragraafiin baay'ee murteessaadha. Inni kun yeroo baay'ee barreeffama keessatti nama rakkisaa garuu akkaataa isaa barraan immoo baay'ee salphaadha waan ta'eef jabaannee itti adeemnu. Egaa yeroo ittaanu wal argina hangasitti nagaan tura.